kitaaba hin qabnee fi manni foddaa hin qabne tokkodha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota Addis Miidiyaa Neetwork Addis Television qophiin keenya qorii dilbataa jalqabeera. Qophii keenya qorii dilbataa har'aatiin aadaa kitaaba bituu fi aadaa kitaaba dubbisuu hawaasni qabu maal fakkaata kan jedhu isin daawwachiisna. Egaa hammamtu kitaaba bitee manaa qabaa, hammamtu immoo kitaaba bitee san dubbisaa, akkasumas immoo dhaloota kitaaba dubbisuu fi kitaaba bituu aadaa taasifate guddisuu keessatti hammamtu ga'ee isaa ba'achaa jira kan jedhu isin daawwachiisna. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana tura. Wantoota hedduuf baasii hedduu nan baasa, garuu immoo guyyaa tokkollee kitaabaaf jedhee baasii biteeyyuu hin beekon. Yoo kennaa naa kennan illee yeroo kennaa naa kennan san kennaa san irraa hubachuu jedhee kitaaba san nan dubbisa. Garuu immoo ofii kiyya kitaaba san baasii baasee bitee hin beeku. Akka ofii kootiitti yoo man dhugaa sitti jechuudha. Kitaaba bituudhaa fi baasii amma kanatti hin qabu. Namoota irraa ergifadhee yookaan immoo jiru obboloonni kan bitanis naa kennanii kanuma isaan irraan dubbisa malee akkuma jiru waan sitti mee amma ammaatti birrii kootiin kitaaba baasee dubbisee hin beeku. Kitaabaa fi baasii amma kanaa baaseera jedhee waan wanti jedheen qabu kuni dadhabina kooti. Kanaaf baasiin guyyaatti 4 hanga 5 baasuu kanaa kitaabaaf sheer godhee dubbisuu nan qaba kitaaba bitee. Mooroo fi fayyaa wajjinis waan wal qabate saayinsiidha barnoonni waan jedhu garuu immoo cinatti barnoota karaa hawaasummaa siyaasa karaa wantoota adda addaa tuttuqan inuma bitee nan dubbisa jechuudha qaba manaa jechuudha. Egaa yeroo tokko yeroo dhabuunis jiraachuu danda'a garuu yeroo itti argametti kitaabonni dubbisan jijjiiru manaa kan qabu jechuudha. Kitaaba fedhii bitee dubbisuuni dhugaa dubbachuu fi aadaa akkasii of keessatti hin guddisne garuu nan yaada. Gara baay'ee garuu kitaabolee adda addaa kana onlaayinii irraa isa dubbisan irratti yeroo baay'ee fookasii godhan. Akka baasii wantoota biraa kana kitaabaaf karoorsee wanti hin baasin jiru garuu akka tasaa daandii irra osoo deemu kitaaban baay'ee barbaadu argee yoo ta'e otuman karoorsii nan bitaa jechuudha waan biraa irraa dhiise. Afaan Oromoon illee durii hamma kanatti baay'inaan kan barreeffame hin jiru. Amma garuu baay'inaan babal'atanii jiru kan kitaabii Afaan Oromoo jechuudha. Garuu fedhii dhaboo otoo hin taane akkuma xiyyeeffannaa kee irratti hundaa'u kan hin xiyyeeffadhu akaadaamikaalii gosa barnootaan irratti xiyyeeffadhe sababan dubbisuu malee akka kootti fedhii baay'een qaba. Birriin itti baasee hin binne malee dubbisaa man jira kitaaba garuu nan dubbisa. Kitaabota garaa garaa barbaade nan dubbisaa jechuudha. Kanneen kutaa elementaariitti barnoota ministeerii feeroon qophaa'ee akkanuma maatirikii intaraansii yuunivarsiitii seeroon fudhadhu kitaaba baay'ee bakka kitaaba idilee barnoota keenya wajjin wal qabatu qofaatu hin taane kitaaba garaa garaa barbaade nan dubbisa. Kanaaf kitaaba baay'een dubbisa. Nan jaalladhas dubbisu. Dubbisa gaa yoo jennu immoo namni maal akka dubbisu maaliif akka dubbisu beekuu qaba jechuudha. Yoo akkas ta'uu hin baanne jireenya isaa wajjin wal quunnamsiisee bu'aa argachuu barbaaduuf akka milkaa'u taasisuu irratti qoonni inni qabu xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Aadaan dubbisuu keenya cimuu qaba wanta jedhamanii fi gara fuulduraatti ammoo naan karoorsine garuu gara fuulduraatti isaan baradhu haala kitaabolee adda addaa bitee dubbisuuf karoorfachuu akka qabuun ofuma kooti. Yeroo kanatti teknooloojiidhaan liqeeffamnee jirra hundi keenyayyuu kitaaba dubbisuurra yeroo sooshaal miidiyaa garaa garaa hordofnu ta'ee jira haalli isaati. Kan hin gorsu immoo hamma sooshaal miidiyaa sanas fayyadamnee kitaabolee soofti koppii isaanii dubbisuu dandeenya waan ta'eef namni kamiyyuu fuula isaa gara sooshaal miidiyaa kan akka tiiktookii, feesbuukii sunis fayyadamuun gaarii ta'ee akkuma sana karoorsanii fayyadaman kana kitaaba kanallee soofti koppii isaatiin akka isaan achirraa buufatanii wantoota garaa garaa dubbisan gorsuun barbaada jechuudha. Namni osoo kitaaba hin dubbisin kitaabota garaa garaa osoo hin dubbisin yaada mataa isaa yookaan akka dhuunfatti qabu seenaa jallaa yookaan immoo seenaa dogoggoraa qabatee akka itti deemu jechuudha. Garuu osoo kitaabota dubbisanii hagam akka seenaa dogoggora seenaa hubachuu dandeenyu faan hubadhe hagam akka ofitti amannu waan tokko illee murteessuuf yookaan qeequudhaaf hagam akka kitaaba dubbisuun nu fayyadu. Sababni isaa kitaaba jechuun kuufama yaadota
hayyootaa kuufama yaadota garaagaraa iddoo garaagaraatti walitti kuufaman waan ta'eef jechuudha. Aadaan dubbisaa namoonni baay'een dubbisa irratti hin xiyyeeffatanu maaliif akka ta'e anaaf illee gaafiidha. Yeroo baay'ee namoota dubbisan caala namoota wantoota biraaf iddoo kennan qofan argaa dubbisa irratti haga kan xiyyeeffatamaa hin jiru maaliif akka ta'e anaaf illee gaafiidha. Dhalli namaa jiraachuudhaaf nyaatu kuma nyaatu sammuun namaa immoo kitaaba yoo hin dubbisu yoo ta'e sammuu keenya beellessaa irraa jechuudha. Kitaabi dubbisuuni qixa baay'eetti nama fayyada. Kitaabota nama fayyadan baay'ee dubbiseera nan arga. Kallattii jireenyaallee kan nama qabsiisan hin jiru. Keessumatti dargaggoota amma seenaa utuu dubbisanii maal gochuun akka namaaf ta'u nama hubachiisa kitaabi. Kanaaf utuu kitaaba amala dubbisuu kana amaleeffannee gaariidha jedhee yaada akka gama kootitti. Dhaloonni ammaa kun teekinooloojii hordofa malee irra caalaatti yaa'u kitaaba kan dubbisu hin jiru jechuudha. Soofti koppii maa moobaayilii irraa intarneetii garaagaraa fayyadameen dubbisa malee. Kana immoo aadaa akkasii kana yaa'u jidduu galeessa godhee maal gochuu qaba? Otuma teekinooloojiin jiru kitaaba isaa bitee yaa'u seeraan aadaa dubbisuu kana wal jajjabeessee yaa'u kanarraati yaa'u dubbisuu qabaa jechuudha kitaaba. Intarneetii irratti qofa dipendi ta'ee deemuu hin qabu. Dhaloonni ammaa yoo dubbise haala naannoo isaanii illee ta'uu danda'a siyaasaanis karaa hawaasummaas karaa dinagdeetiinis ta'uu danda'a karaa saayinsiis ta'uu danda'a karaa adda addaatiin dubbisaan kan beekumsi keenya kan ijaaramu jechuudha. Addunyaan kunis immoo naawuleejidha beekumsa jechuudha kan wantoota hundayyuu kan sochoosaa jiru jechuudha. Kun immoo dubbisaan kan argamu jechuudha. Kitaaba dubbisuun yaa'u nama guutuu nama godha. Aadaan dubbisaa keenya immoo baay'ee xiqqaataa jedhee yaada. Garuu kun ta'uu hin qabu. Namni kamiyyuu keessumaa namoonni baratan kun kitaaba dubbisuu qabu jira. Sababni isaas immoo namni baratee kitaaba dubbisu taanaan nama baranna gargar miti natti fakkaatan. Baay'ee dubbisuu waadu. Sa'aatii muraasa arganne irraa namni kamiyyuu kitaaba akka dubbisu gorsa koo dabarsuu barbaada jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dhalooti teekinooloojii jedheesuma duukaa fiigaa keessattuu sadarkaa yuunivarsiitii irratti waayifaayiin kun toladha. Dhaloonni tiiktookii kan argatee naan irraa bu'uu achi yuutuubii gaggalee ilaala. Amma kanatti immoo miidhamatti itti dhufa karaa barumsa isaatii jechuudha. Kanaafiyyuu limiteeshinii matee kaa'anii amma sa'aatii qoqqoodanii yeroo yeroodhaan amma dubbisaa qofaatti adda baafatanii yeroo ta'e immoo dubbisarraa firiidamii bakka sammuu isaanii bohaarsuudhaaf sa'aatii isaanii tun qisaasestiin haala gaariidhaan yoo itti fayyadaman malee akkasumaan callisanii miidiyaa hordofaa ooluun dhiibbaa qabaan jira. Namni tokko sirriidha. Yeroo manoota isaaniillee deemee ilaalu matsaafa hedduun argaa. Garuu immoo hin dubbisan ta'e isa adda hin baafadhu maaliif. Namoota saniifaanii mana taa'urra yoo mana taa'e homaa tokko illee kennu garuu namoota biraaf yoo dabarsanii laatan barumsa irraa argachuu danda'u. Waa hedduuf isaanillee dubbisanii namoota dhaloota biraaf dabarsuu waan danda'aniif iyyuu osoo warra sanii eeranii jedheen ergaa dabarsaaf jechuudha. Namoota tokko kitaaba hin bitu bitanii immoo sireefa jala ol qabanii kaa'u. Kitaabni sun hin bitame malee hojiirran oollee hin dubbifamne jechuudha. Ani immoo isaan kana keessaati yaa kitaaba dubbisuu nan jaalladha ittan fayyadama kitaaba bite. Kanaaf namoota aadaa akkasii qaban immoo jechuudha. Yaada isaanii jijjiirratanii kitaabni bitame sun maaliif fayyada kan jedhamu itti yaadanii yaada isaanii jijjiirratanii kitaaba bitame sana dubbisanii waan kitaabni jedhu sanaan hojiirra oolchanii jireenya isaanii jijjiiruu qabu. Sammuu isaaniis immoo yaa'u beelessuu hin qabanii kitaaba sanaan immoo sammuu isaanii gabbifachuu qabu. Mataa isaa irra darbanii hawaasa isaanii barsiisuu qabu. Aadaa dubbisaa jechuudha. Maatis taanaan eenyumtuu aadaa dubbisuu kana cimsuu qabaa jechuudha. Dubbisuun nu fayyada jireenya keenya, naannoo keenya, biyya keenya, addunyaallee kan ittiin jijjiiru waan ta'eef rasaasa cimaadha jechuudha. Kana yoo beekne kaayyoo isaa waan beeknu bu'aa isaa waan beeknu ni dubbisna jechuudha. Garuu namni hunduu dubbisaadhaaf yookiin namni kitaaba qabatee deemaadhaaf qofa yoo ta'e haalli akkasii tarii kitaabni bitamee sheelfii yookiin
xarapheeza tokko irratti akkas gatamee dhiifamuu danda'a. Kitaaba heddii qarshii baasuun keenyaan ollee waan baasne sanaaf immoo irraa ogummaa argachuu fi kitaaba dubbisnee isa dubbisne sana immoo nama biraa fi affeeruu qabna jedhee mayyaada. Mana nama tokko yoo deemte kitaaba hin bitu madardara wayii jira isa guutanii yeroo kaa'an jira. Meebii ofii isaanii dubbisuu dhiisullee yoo danda'a mee obboleessa yookaan fireewwan isaanii akkasumas namoota biraallee dabarsanii akka isaan kennan gorsuun barbaada jechuudha. Ofiitti hin fayyadaman yookaan akkuma TV gashanii mana kaa'u waan ta'eef namoota dubbisaniif akka kennan gorsuun barbaada. Kitaabota osoo teessee dubbistee bittee galfachuu qofaa miti teessee osoo dubbistee baay'ee gaariidha jechuudha. Sababni kan namoonni hedduun kitaaba kana boraatii godhatanii mana keessa kaawwataniif hubannoo hanqina kanaati jechuudha. Dhiibban hiriyaallee jira jechuudha. Erga bitamee yoon dubbifama ta'e malee akkasumatti bitamee kaa'amuun isaa amma kanatti faayidaa uumayyuu hin qabu. Muuziyeemii miti jechuudha kitaaba bitanii kaa'uun daawwiif waan oolu miti waan ta'eef erga bitamee dubbisanii itti fayyadamanii waan irraa dubbisan sanaa calaqqisiisuudha itti fayyadamanii jechuudha. Kanaafiyyuu yoon dubbisu ta'e bituu hin dubbisan taanaan immoo bituu maliisanii achuma ture namni dubbisuu danda'u booddee bitatee itti fayyadamuun gaariidhaan jedhan. Daa'imni maatiirraa barata waa hundayyuu kan isaa ol jirurraa barata. Kanaafiyyuu daa'imni illee maatii isaarraa barate maatiin immoo kan daa'imaaf gochuu qaban dubbisa adda addaa kitaaba adda addaa bitee daa'ima sanii ofiillee wajjin taa'ee dubbisiisuu akka jalqabsiisuun jedhaan. Maatiinis ijoolleen akka dubbisaniif kakaasuu qabu. Ijoollee fi kitaaba bitaniillee amma kennuufitti yoo ijoolleen birriittiin kitaaba bitatan hin qabaanne bitanii kennanii fi amala dubbifannaa yookaan immoo aadaa dubbisuu ijoollee isaanii keessatti guguddisuu qabu jedhee manni yaada akka qoratanii. Maatiin maal gochuu qaba? Ijoollee kanaaf haala mijeessee qaba kitaaba bituu. Kitaaba bitee immoo akka hin keenye seeraan akka itti fayyadamu maal gochuu qaba? Jajjabeessuu qaba jechuudha dhaloota maatii. Kanaaf maatiin karaa kanaa gahee isaa baachuu qaba. Yaa dargaggoonnis immoo taanaan namni kitaaba dubbisee ittiin jijjiiramuu danda'u immoo aadaa dubbisuu isaa sana cimsatee irraa fayyadamuu qaba. Ijoolleen daa'imman keessa amma ijoollee amma mucaa waggaa afurii walakkaawati kan inni qabu. Garuu yaa waggaan ani dubbisu waggaan waan tokko hojjedhu ishiinis waan argituu fi sanarraa ishiinis waa barreessuu, waa kaasuu, suuraa waan adda addaa kana wantoota adda addaa bocuu hin dhaqxe jechuudha. Kanaaf ofumaaf manuma keessattuu dubbisuu haadaan akkasii jiraachuun namoota biroollee baay'ee miira dubbisuu itti horaa jechuudha. Maatiin egaa ijoollee isaaniirraa kan baratanii irraa adda isa kan kitaabolee adda addaa bitanii ijoollee isaaniitiif kennuu qabu, itti agarsiisuu qabu, aadaan dubbisa ijoollee akka guddatuu fi maatiin gahee olaanaa qabu jedha. Maatiin ijoollee isaa qabu irratti bu'uura. Fakkeenyaaf maatiin aadaa kitaaba dubbisuu hin qaba yoo ta'e barataa yookaan immoo ijoolleen isaan suudis illee aadaa sana haga muraasa fudhachaa deemu waan ta'eef maatiin kamillee akkuma biyya keenyatti immoo fudhanne meebii gara baadiyyaa kana deemte maatiin hin baranne jiraachuu danda'u. Gara magaalaa immoo maatiin agate wayii ka barate jira waan ta'eef keessumaa isaanii immoo ijoollee isaanii aadaa kitaaba dubbisuu irratti akka isaan jajjabeessan. Hojii jechuun waan humnaan baatee hojjettu qofa si'a. Garuu kitaaba dubbisuun hojiidha. Sababni isaa beekumsa sarraa argattu waa wayii hojjetta waan ta'eef gaafallee dubbattu dhageetti qabda haasaan keellee ulfaatina qaba yookaan immoo waan ijoo ta'ee sitti mul'ata jechuudha. Kanaaf kitaaba dubbisuun akkas. Kanaaf maatiin gaheen isaan qaban haala ijoollee guddisan keessatti wantoota biraa akkuma guutaniif haga abbaan illee ijoollee isaatti kitaaba bitee gaafa gammachiisu haamilee kitaaba dubbisuu horatti jechuudha. Ani kitaaba dubbisuu dhiisuu kootiin baay'ee nan hubama. Namni kamillee hin hubama. Kitaaba dubbisuun hubannoo guddaa beekumsa namaa kenna. Garuu beekumsa san dhabuu dhiisuu koof immoo baay'een hubame. Kanaafuu kitaaba dubbisuu dhiisuun koo anaaf miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu gara fuula duraatti hundi keenyallee ana qofa osoo hin taane namoonni fuula dura keenya jiran illee akka kitaaba dubbisaniif ani ergaa koo dabarsaaf jechuudha. Haa dubbisnu, aadaa dubbisuu haa maleeffannu, sammuu keenya beellessuu hin qabnu jedhaani dubbisnee dhaloota kana haceessinu. Lammiin dubbise, lammiin baratee mirga isaa falmata jedhamti gootii keenya. Kanaaf haa dubbisnu jedhan dargaggoota keenya.
Ali birraa barnoota ammas barnoota jedhee faarsee maal jedhe dhalootaaf dhaamsa dhaamee deemitiin inna dhaloonni ammaa kunis dhaloota dhufuuf galaa wayii kaanii darbuu qabu. Galaan sunis immoo maali? Yaa'u kitaaba kanaan yaa'u dubbisanii sammuu isaanii gabbifatanii maal gochuu qabu? Dhaloota ittaanuufis dhaloota booruufis bakka kana bu'ee yaa'u bakka isaanii bu'ee booru biyya kan gaggeessuu danda'u dhaloota ittaanu waan ta'eef dhaloota ittaanu kanaaf immoo galaa kaanii darbuu qabu. Yoon dubbisne ta'e namni tokko addunyaa wajjinuu wal faana tarkaanfachuu hin danda'u. Kanaaf kanaaf immoo of qopheessuus qabu. Ofis immoo kennanii dubbisanii biyya isaaniitiif dhuunfaa isaaniitiif naannoo isaanii addunyaan illee ta'uu danda'u. Karooraan deemne wanta ta'eef waan illee hin karoorsinaa kitaabolee adda addaa binnees akka dubbisuu dandeenyuuf karoorsuu akka qabnu kuni karoora jireenyaa keessa akka jiraatu ibsa. Aadaa kitaaba dubbisuu keessatti namni kamiyyuu dargaggeessa kan ta'e keessumaa namoonni baratanii kitaaba dubbisanii jedha. Sababni isaas immoo namni kitaaba dubbise tokko waan dubbatu hin beeka, waan godhu hin beeka, kallattiitti deemu beeka waan ta'eef namni kamiyyuu haa dubbisu, kitaaba dubbisuu aadaa godhanii jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya aadaa dubbisuu fi aadaa kitaaba bituu waliin wal qabsiisee turtiin namoota waliin taasisaa turre kan hanga ammaa daawwattan fakkaata ture. Isinis waan baay'ee irraa hubattaniittu irraa barattaniittu jenneet abdanna. Qophiilee qorii dilbataa hafoo waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.